Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti sagantaa muuziqaa Music Time in Africa jedhamu kan hundeessaniif qopheessaa turan Liyoo Sarkaastiyaan umrii isaa waggaa 97tti kaleessa du'aan boqote. Dhaggeeffatootaaf dinqisiifattoota isaatiin nama muuziqaa Afrikaa jedhamuudhaan kan faarfamu Liyoo Sarkaastiyaan Afrikaa keessa deddeemuudhaan dhalattoota biyyaarraa muuziqaa isaanii dhaggeeffachuu waraabuudhaan walakkaa jaarraa dabarse. Waraabbiilee sanatu kabaroota dheeraadhaaf geggeeffamaa jiru sagantaa VOA Afaan Ingiliziitti bu'uura ta'e. Liyoo Sarkaastiyaan nama hundumaa walqixxeessee ilaalaa ture. Sadarkaa isaatiin utuu addan baasiin nama hundumaa walqixxatti gammachiisaa ture. Liyoo Sarkaastiyaan dura akka loltuu waraana Yuunaayitid Isteetsitti Afrikaa seene. Booda bara 1965 VOA seenee sagantaa muuziqaa Music Time in Africa jedhamu sana qopheessuu jalqabe. Kabaraa 1949 haadha manaasaa Meerii fuudhe. Liyoon waggoota 47 ardiilee addunyaarra naannawanii daawwataa namoota muuziqaa adda addaa hedduu wallee isaanii dhaggeeffataa waraabaa waliin dabarsan. Haadha warraasaa Meeriif akkasumas jaallattoota isaatiif jajjabina hawwaa muuziqaalee biyyoota adda addaa inni waraabaa fi raadiyoof qindeessaa ture keessaa sin dhageessisnaa kan Itoophiyaan jalqabde. Chikato gedellashim sila fikir algabashim kullun nagar irastashim chilla bilash sila tawshiu chalkut fikir alchay sila zitechashal fikir sila algabash ya fikir mister techashal atimchi bebekule wadиш ነበር አንቺ ትተሽ ሁሉን ነገር ስለቀረሽ እኔ ትዬ እልሻለሁ አለኝታዬ ቻልኩት ፍቅር መፍቻዬ ስለዚህ ትቼሻለሁ ይቅር ሳልገባሽ የፍቅር ሚስጥር ትቼሻለሁ አትምጪ ይቅር ያንቺን ስሜት ስለማላውቅ ይሻለኛል